bariyaatiif dhufee jira. Barnoota afaan Oromoo qubeessuu kutaa jalqabaa isinii qabatee dhufee jira. Yaadni ijoon barnoota kana irratti qopheessuu yaadneef namoonni baay'een Oromoo ta'anii garuu afaan Oromoo seeraan qubeessuu hin danda'anu. Sababbiin isaas kutaa gad aanaarraa namni afaan Oromoo seeraan qubeessuu barsiise barsiisaan afaan Oromoo qubeessuu barsiisu nan muudanne. Anis akka kootti erga as dhihootti baradhee na barsiisani malee dur afaan Oromoo seeraan qubeessuu isaan danda'u ture. Nama nu barsiisu dhabuurraa kan ka'e jechuu kun kan dhufe har'a immoo aniin kana yaaduudhaan rakkoo jiru xiinxaluudhaan gama sooshaal miidiyaa irratti namoonni baay'een dogongora qubeerraa kan ka'e qeeqni garaagaraa isaan mudataa akkasumas immoo namoonni gariin immoo afaan Oromoo seeraan qubeessuu waan hin dandeenyeef maxxansuudhaaf poostii tokko maxxansuudhaaf ni saalfatu jechuudha. Akkasuma immoo poostiin isaan maxxansan immoo ergaa biraa qabatee yeroo inni maxxaneeru argina. Sababa dogongora qubeerraa akka ka'e jechuudha. Afaan Oromoo keessatti qubeen tokko hirdhachuu yookiin itti dabalamuun baay'ee dhiibbaa qaba. Akkasumas jijjiirama guddaa sadarkaa lubbuutti fiduu danda'u jechuudha. Kanaaf ani immoo hanga beekurraa muraasa ishee isin barsiisuuf gara yuutuubii kanaatiin dhufee jira. Yuutuubiin kun qabiyyeen isaa qabiyyee garaagaraa qabatee gara fuulduraatti waan isinii dhufuuf isinis mee akka Oromummaatti waaqni biraa akka Oromummaatti subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a barnoota afaan Oromoo qubeessuu yeroo daqiiqaa 10 hin guunne keessatti yeroo gabaabduu keessatti yoo nama paakeejii fayyadamee viidiyoo ilaalaa jirus yoo ta'e akka inni gama paakeejiitiin gama baasiitiin isa hin miine daqiiqaa 10 yeroo hin guunne keessatti barnoota afaan Oromoo qubeessuu wajjin shaakallaa jechuu turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'uun affeerraa keenya turtii gaarii isiniif hawwaa. Namni dur persentii 10 afaan Oromoo qubeessuu beeku har'a immoo gara persentii 80 persentii 60 70tti ol guddataa. Kan dur persentii 60 70 beeku immoo wanta hin beekne wanta tokkoof lama isaa ta'uutii wanta haaraa ni barata jedhee abdii waan qabuuf viidiyoo kana isinii qopheessee turtiin keessan akka inni nu faana ta'u jenna. Nu faana turaa. Galatooma subscribe gochuu immoo hin dagatinaa. Amma gara barnoota afaan Oromoo qubeessuu shaakala qubeessuutti seenuun dura wantoota ijoo afaan Oromoo keessatti beekuu qabna jedhee yaadu keessaa muraasa isaa isiniif haa kaasu. Tokkoffaan afaan Oromoo qubeessuu barachuuf inni hangaftii fi inni guddaan ani akka kootti itti amanu. Viidiyoo kana keessatti wanti ani isinitti himu akka kootti wantoota itti amanudha. Inni baay'een isaa kanaafuu inni guddaa fi wanti ani itti amanu afaan Oromoo qubeessuu keessatti inni jalqabaa fedha qabaachuudha. Afaan Oromoo qubeessuu barachuuf fedha qabaachuun wanta guddaadha. Kanaafuu fedha qabdan ta'e viidiyoon daqiiqaa 10 hin guunne kun daqiiqaa 10 kun isiniif gahaadha jedhee amana. Dabalataan immoo afaan Oromoo akka afaan Ingiliffaatti shamaddaduu qubeessaa tokko tokkoon sammuutti qabachuuf yaalu. Fakkeenyaaf Ingiliffaatti kaar ka jedhu caa fi raa irraa ijaarramee jechuudha. Qubee kana sadiin irraa ijaarramee jettee Ingiliffa irratti sammuutti hin qabattaa jechuudha. Afaan Oromootti immoo jechoota akkasiin qubee isaa tokko tokko sammuu qabachuun baay'ee cima hin ulfaata. Sababbiin isaas afaan Oromoo keessatti qubeen tokko jechi tokko akka galumsaatti qubee tokko ofitti dabalachuu yookiin immoo ofirraa amala hirdhisuu waan qabuuf amala ofitti dabalachuu yookaan hirdhisuu waan qabuuf hiikaa biraa kennuu danda'a yookiin jechuun dogongoraa uumamaa jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo shamaddaduuf osoo hin beekin osoo hin ta'in haala isaa saayinsiin isaa yookiin konseptiin isaa konseptii isaa hubachuuf yaalu malee shamaddaduun wanta akka nu fayyadu jechuudha. Kanammoo tarii booda shaakala keessattis ifa kennisanii ta'u shaakala keessatti jechoota tokko tokko fudhannee wajjin ilaaluu dandeenya. Inni biraa afaan Oromoo keessatti yeroo kamiyyuu dubbifamaan gosa tokkos ta'ee gosa garagaraa
lamaan oli walitti aanee hin dhufu. Ijoodha qabadha. Yeroo kamiyyuu dubbifamaan gosa tokkos ta'ee gosa garagaraa lamaan oli walitti aanee hin dhufu. Fakkeenyaaf dubbifamaan garagaraa lamaanii walitti aanee dhufee inni sagalee rawutaa ta'a. Inni wal fakkaatu immoo sagalee jabaa ta'a jechuudha. Kan akkasitti qabadha. Inni biraa immoo hin beektu jedhee yaadas qubee dubbachiiftuu fi dubbifamaa adda baafnee beeku. Qubeen afaan Oromoo qubee dachaa osoo hin dabalatiin qubee 26 qaba. Qubee 26 keessaa dubbifamaan qubee 21, dubbachiiftuun immoo qubee 5. Inni dubbachiiftuu jennuun A, E, I, O fi U'dha. Warri kun dubbachiiftuu jedhamu. Warri achirraa gadi hafe immoo dubbifamaa jedhamu. Kana booda shaakala keessatti baay'ee wanta nu gargaaru waan nu gargaaruuf sirriitti naaf qabadha. Dubbachiiftuu qubeen jedhaman A, E, I, O, U. Qubeen kun 5 dubbachiiftuu jedhama. Inni gadi hafe qubeen 21 immoo dubbifamaa jedhamu jechuudha. Kanarraa har'a immoo mee sagalee jabaaf laafaa wajjin shaakallaa. Yeroo qabaanne immoo yeroo itti aanu sagalee dheeraa fi gabaabaa wajjin shaakallaa jechuudha. Yoo daqiiqaa 10 darbe viidiyoon kun yookiin hundasaa dheeraaf gabaabaas jabaaf laafas viidiyoo kanarratti isinitti argisiisu ta'a. Har'a immoo akka jalqabaatti qubee jabaa fi laafaa irraa jalqabnaa. Turtiin keessan nu faana ta'uti. Hayyee shaakalli keenya inni jalqabaa sagalee jabaa fi sagalee laafaa ta'a jechuudha. Sagalee jabaa yookiin sagalee laafaan kan uumamu dubbifamaa irratti hundaa'eeti jechuudha. Barreessuu keessatti sagaleen tokko jabaadha kan jennu yoo dubbifamaan wal fakkaatu lama walitti aanee sagaleen sun sagalee jabaa jedhama. Yoo dubbifamaan tokko qofa ta'e immoo sagaleen sun sagalee laafaa jedhama jechuudha. Kanarratti hundaa'uun shaakala keenya haa jalqabnuuti. Akka viidiyoo irratti argitan viidiyoo irratti jechicha isinii barreessaa wajjin ilaallaa jechuudha. Wanti ijoon isin iddoo kanatti hubattan barbaadu garaagarummaa jecha wal fakkaatu fudhadhee waan fakkeenya jecha wal fakkaatu walitti dhiyaatu waan fakkeenya isinii fudhadhuuf sagalee jabaa fi laafaa akka isin sirriitti adda baafattanuuf isin fayyada. Isinis na wajjin jechuudhaan yookiin viidiyocha paawuz godhaa dhaabaa akka na wajjin shaakaltan isin affeeraa jechuudha. Mee har'a sagalee gara jechoota 5 isiniif qopheessee jira ammaa fi jechootni 1000 lakkaa'amanii jiru. Garuu ani har'a jecha 5 akka fakkeenyaatti fudhadhee wajjin ilaallaa jechuudha. Mee jecha karra jedhu. Karra. Ka, a, ra, ra, a. Karra jedha. Jechi kun raan ni jabaata. Karra. Mee qubee raa immoo laaffifnee haa ilaalluuti. Jecha hiika qabu biraatiin iddoo kanatti dubbachiiftuu hin ilaalinaa. Amma dubbachiiftuu osoo hin ta'in dhimmi ijoon dubbifamaa irratti sagalee jabaa fi laafaa adda baafachuu waan ta'eef wanti isin irra naa xiyyeeffattan shaakala jabaa fi laafaa kanarratti sagalee jabaa fi laafaa kanarratti qubee dubbifamaa irratti naaf xiyyeeffadha. Karra. Karra kan jedhu kana raan ni jabaata. Shimee jecha biraa karaa. Karaa. Ka, a, ra, a. Mee wal bira qabnee haa ilaalluti. Mee jedhaa jijjiirama isaa garaagarummaa isaa isinuu ni argitu yeroo jettan arraba keessan irratti ni hubattu. Karra. Raan ni jabaata. Karaa. Raan immoo ni laafa. Karra. Ennaa jennu kana arrabni keenya irra deddeebi'ee akka hollatu ta'a. Karra. Karra. Karaa.
Raa immoo al tokko qofa tuqee darba yeroo laafuu jechuudha. Karaa, karra, karaa, karra, karaa, karra, karaa. Mee irra deddeebi'aa jedhaa jijjiirama jiru garaagarummaa jiru isin ilaalaa. Barreeffamichi qubeen isaa immoo akka viidiyoo irratti argaa jirtan kana jira. Inni raan jabaatu karra inni jedhu isa raa lama qabu, karaa kan jedhu immoo isa raa tokko qabu. Ashi jecha biraa immoo itti isiniif haa dabalume. Baddaa, fi badaa. Jechi baddaa jedhu daa lama qaba. Baddaa, baddaa daa lama qaba. Sagaleen isaa jabaa jechuudha. Sagalee laafaa goonii immoo jecha biraatiin yoo ilaallu daa tokkoon badaa, badaa wanta gaarii hin ta'inii jechuudha. Badaa. Mee jechoota lamaan walitti aansee isiniif jedha. Isinis jechuudhaan mee garaagarummaa gidduu isaanii jiru ilaala. Baddaa, badaa, baddaa, badaa, baddaa, badaa. Yoo daa ta'u daan sun arraba keenya hin qabaani. Yoo immoo sagaleen immoo laafaa ta'u arrabni keenya xiqquma ishee bakka daasan tuqee qofa darba malee irratti hin qabu. Yoo sagaleen jabaatu immoo daa bakka dhusan arrabni keenya sirriitti irra ejjatee darba ilaala. Baddaa, badaa, baddaa, badaa, baddaa, badaa. Argitee? Mee ofii keetiif jedhii viidiyocha pauz godhii ofii keetii jedhii immoo garaagarummaa isaa ilaali. Jecha laafaa fi jecha jabaa akkanatti mee shaakala godhaa. Jechoota har'aan isinii kennu kanaan shaakala godhaa. Isinis immoo akka hojii manaatti yookiin akkuma hojii gareetti hojii dareetti jecha lamaa fi bakka jecha lama koomentii irra naaf barreessaa. Hiikkaa isaa immoo hiikkaa isaa wajjin jechuudha. Jecha barreessitan hiikkaa isaa wajjin akkanaaf galutti naaf barreessaa. Jecha jabaa lamaa fi jecha laafaa lama naaf barreessaa jechuudha. Inni mee fakkeenya tokko haa daballuutiin. Callaa, callaa, caa-aa-laa-laa-aa. Laan isaa lama sagalee jabaa qabaa jechuudha. Caalaa, caalaa. Jechi caalaa jedhu immoo laa tokko qaba. Jechi callaa jedhu immoo laa lama qaba. Callaa mee jedha ilaala. Callaa. Laa bakka hedduu kanatti immoo arrabni keenya hin qabama. Callaa waan jabaatuuf. Yoo laa caalaa ta'u immoo caalaa laan tuqee qofa darba. Arrabni keenya tuqee darba wanta qabamu hin qabu. Caalaa, callaa, caalaa, callaa, caalaa. Mee jechicha kan ofii keessanii jedhaa immoo garaagarummaa yeroo laan jabaatuu fi yeroo laan laafu jiru wajjin ofii keessaniif ilaala. Caalaa, callaa. Caalaa, callaa. Argitanii? Laan yoo jabaatuuf yoo laafu garaagarummaa isaanii arraba keessan irratti hin beeksisaa jechuudha. Kanaafuu jecha kamiyyuu hanga perfektii taatanutti akkasiin arraba keessan irratti teest godha yookiin yaalaa katabuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ammeellee jecha tokko isin haa dabalu. Gadda jecha jedhu. Gadda, 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 gadaa, gadaa. Daan immoo yoo laafu haa ilaalluuti. Gadaa, gadda, gadaa. Argitanii? Akkanatti jecha tokko yeroo barreessitan piraaktis godhaa. Sagaleen kun laafaa moo jabaa akka jedhu sagalichi qubicha jabeessuu fi laaffisuun arraba keessan irratti ilaalaati shaakalaati katabaa jechuudha. Achi booda guyyaa keessaa haaluma qubeessuu keessan guyyaa guyyaan qubeessuu shaakaltanuun akkasuma guyyaa gara guyyaatti immoo dandeettiin keessanis shaakalaan al sammuu keessatti beekuu jalqabdu. Sagalee laafaaf jabaa sammuu keessatti beekuu waan jalqabdaniif akkasitti shaakalaa jechuudha. Amma jecha gadaa jedhuu fi jecha gadda jedhu wal bira qabdee ilaalte daan lama gaddaa jedhu gadda
mee jedhi gadda mee jedha al tokko gadda gadda daan akka inni qabu argata. Gadaa yoo ta'e immoo daan tuqee qofa darba. Arrabni keenya iddoo daasaan tuqee qofa darba malee wanta isa qabu hin qabu jechuudha. Kanaafuu kanaan nu haa ga'uuti jabaa fi laafaan kanarratti haa xumurruuti. Isin immoo irra deddeebi'aa yaalaa yaada qabdan immoo koomentiirra naa barreessaa. Yaada qabdan koomentiirra naa barreessuu hin dagatinaa. Sabskiraayib gochuun immoo na jajjabeessuu hin dagatinaa. Itti aanee immoo sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa ilaallaa. Ammas turtiin keessa na wajjin haa ta'uti. Ayyee amma immoo sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa ilaallaa jechuudha. Isas fakkeenya lama yookiin fakkeenya sadi fudhannee wajjin ilaallaa jechuudha. Garaagarummaa isaa isinumti ilaala. Jechicha adda baasaa isa viidiyoorraa isinii barreessu jechi isitti agarsiisaa waan barreessuuf guddoo isin dhibushi na wajjin gaala gaala. Jechi gaala jedhu qubeen isaa gaa a laa a. Isaan ol bira qabnee kan ilaallu immoo jecha galaa jedhu. Galaa galaa jecha lachuu hiika isaanii ni beektu jedhee yaada. Jechi galaa jedhu immoo gaa a laa a. Jechi kun baay'ee jecha qubeessuu keessatti yeroo jecha laafaa fi dheeraa shaakaltan jecha kana lamaan ol bira qabdanii jecha kana irratti hundaa'uun jecha biraa shaakaluu jecha isaaf dhiyaatu laaltanii shaakaluu ni dandeessu. Jecha baay'ee gaarii jedhee fudhadha akka fakkeenyaaf ta'utti. Gaala 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 yeroo gaala jedhu kana aan isheen gaatti aantee dhuftu ni dheeratti. Gaala galaa yoo jedhu immoo aan isheen gaatti aantee dhuftu ni gabaabbatti. Isheen laa fuuldura jirtu immoo ni dheeratti. Gaala 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 gaa isheen jettu tun ni dheeratti. Gaala yeroo galaa ta'e hoo gaa qofa jetti. Gaa galaa galaa gaala gaa gaalaaf yoo ta'u gaa gaala 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 galaa galaa galaa. Gaala ishee jettu keessatti gaan ni dheerataa laan ni gabaabbata. Galaa isa jedhu keessatti immoo gaan ni gabaabbata laan ni dheerata. Gaala gaala galaa galaa galaa. Ayyeeme jecha biraas tokkotti daballee haa ilaalluuti. Baala baala balaa balaa gaala dhiifamu. Baala isa jedhu keessatti baa inni jedhu sagalee dheeraa. Laa inni jedhu immoo sagalee gabaabaa. Balaa isa jedhu keessatti baan sagalee gabaabaa yoo ta'u laan immoo sagalee dheeraadha. Balaa 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 baala baala. Meeshii sagalee immoo kanarraa adda ta'e sagalee walitti hin dhihaanne jechuun nama baala balaa inni xiqqoo sagalee xiqqoo konfiizhinii nutti himuu waan danda'uuf jecha biraa wajjin haa ilaalluuti. Jakka haa fudhannu jecha biraa akka fakkeenyaatti. Ayyeemee jecha jira jedhuu fi jecha jiraa jedhu haa fudhannuuti. Jechi jiraa jedhu kuni wanta lubbuu qabu ta'uu ibsa. Jiraa jechuun lubbuu qabeeyyummaa ibsa. Kanaafuu akkasitti yaadaatti fudhadha. Jechi jira jedhu qubeen isaa hundi isaa qubee tokko qaba. Qubee 4 irraa ijaarame. Jiraa inni jedhu immoo qubee 5 irraa ijaarame. Jira inni jedhu aan ni gabaabbatti ilaali. Jira jiraa yoo ta'e immoo aan ni dheerata. Sagalee ni dheerata ilaali. Jira jiraa jira jiraa
A ishee duraa qofa dheeressuudhaan sagaleen tokko yoo dheeratuuf yoo gabaabbatu garaagarummaa isaa arraba keenya irratti beekuu dandeenya. Jira, jiraa, jira, jiraa. Mee sagalee biraas fudhannee fakkeenya biraas fudhannee wajjin haa ilaallu. Mee jecha eegee jedhuu fi jecha eege jedhu. Eegee isheen gara fuulduraa jirtu een lamaan sagaleen een lamaa qabdu gee isin jettu dheeratti isa eege jedhu irratti immoo gee isin jettu immoo in gabaabbatti jechuudha. Eege, eege, eegee, eegee, eege, eegee. Argitanii garaagarummaa gidduu isaa jiru sagaleen kun eegee yoo jedhu gee ni dheerata. Eege yoo jedhu immoo gabaabduudha. Ofii keetiif jedhime sagalee san ofii keessaniif jedha. Garaagarummaa isa lamaan gidduu jiru ofii keessaniif ilaala. Arraba keessan irratti yoo maalte hafuura keessaa bahu irratti ni beeksisa. Yoo hafuura baaftan yeroo eegee jettuu fi eege jettu eege yoo jettu hafuurri hin kutama. Eegee yoo jettu immoo guutummaa guutuutti bahee dhuma. Kanaafuu sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa jechoota akkana shaakaluun irratti shaakala gochuun sirriitti jijjiirama fiduun dandeessu jedhee amanaani. Yaada qabdaan yaadi biraa yoo jiraate koomentii naa godhaa. Wanti isinitti tole, wanti isinitti hin tolle, wanti isiniif akka sirraa'u barbaaddanis yoo jiraate koomentii naa godhaa. Chaanaalii koo immoo sabskiraayib gochuun hin dagatina. Wantoota baay'ee gaarii fi isin barsiisan, isin ajaa'ibsiisan isin qabadhee dhufaa jira. Ijoolleen Oromoo yuutuubii hojjechuu barbaaddan immoo yuutuubii irratti viidiyoo akkasiin hojjedhu barbaaddan isinis koomentii naa godhaa. yuutuubii qarshii hojjetu akkamitti banamuu danda'a maali yaadatu baay'ee kaafnee wantoota isin fayyaduuf wantoota isin jijjiiru wantoota baay'ee isin hojjechuu waan dandeenyuuf gama giraafiksiitiinis namni giraafiksii garaagaraa baratu barbaaddan yoo jiraattan na dubbisaa viidiyoo isin hojjedhaa wantoota beekurraa isin qooduu danda'a. Isin immoo sabskiraayib gochuudhaan na gargaara. Namootni biraas wanta irratti isin hojjedhu kamiyyuu kooment barnoota afaan Oromoo qubeessuu kutaa tokkoffaa kanaan xumureera. Kutaa lammaffaa yoo barbaaddanis koomentii naaf godhaa. Yaada keessan hunda koomentii irra naaf barreessaa. Horaa bulaa deebanaa. Ulfaadhaa.